Namichi biyya keenyatti ijji isaa jaamtee hospitaala dhaqe tokko yeroo doktorri ija adurree itti jijjiiree ammasiif argitii jedhuun eeyyeen ammayyuu hantuunni takka kartoonii sana keessa seenteerti jedheeni. Jirra jirtuu jechaa hundaa harka fuune ummata jaalalaa kanneen jibban beekne imimmaan haqachaa ilkaaniin kolfine anaa dhufuu jedhaan abdii maanyaa dhufe sagalee yaaddootis hundaaf jalaa cufe kun tamsaasa kallattii abdii miidiyaatii ittiin nuuf booharaa odeeffannoo kolfaa takka gugguduunfee. Barataan kutaa 12 baratee xumuree qabxiin jalaa hafe tokko gosoota barnootaa barattee qoramte keessaa kamtu siif salphatee kamtu sitti ulfaate jennaan wantoota kilaasii keessatti baradhe keessaa kan dhufe barsiisaa qofaadha jedhe. Namichi biyya keenyatti ijji isaa jaamtee hospitaala dhaqe tokko yeroo doktorri ija adurree itti jijjiiree ammasiif argitii jedhuun eeyyeen ammayyuu hantuunni takka kartoonii sana keessa seenteerti jedheeni. Namichi mana foonii seenee erga nyaate booda foonichi foon harree ta'uu baree mana yaalaa dhaqe tokko doktorri isa qoratu maaltu sitti dhagahamaara jennaan ka'iitii ba'aa baadhu na godha jedheeni.